Sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jumaataa galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 8 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaantan jalqabna. Babaroota soora haala keetti har'isan keessummeessa guyyaan arjimaataa muddeen 16 barii 2016 qophii VOA Afaan Oromootiin Waashingtan DC irra raadiyoonii fi televezyiiniin Naayil Saatiin isanii dabarsuu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya gamtaan Awurooppaa waa'ee hidhamuu Dooktar Mararaa ilaalchisuudhaan waraqaa sirnaa yookaan immoo xalayaa sirnaa mootummaa Itoophiyaatti barreessee jira jedhamee jira. Kan oduudha booda dhiyeessina. Gamkaaniin ammoo akka paartiin mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo jettutti Oromiyaa keessaa mallee nama hedduutti hidhamuu jira. Abbaan gaazexaa Addis Taayimsii fi baruullee Faakti guyyaa 9 duratti dhabanii manidhaa keessa dhabanii jedhanii gaazexeessaa Tamasgan Dassaalany maatiin wal arge. Waan argamne keessaa tokko oduutta sana nama. Eega dhoo'insawwan dhukaasaaleen gar tokkoo magaalaa Siiriyaa lammaffaa Aleppoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa har'a uummata siivilii magaalattii gama bahaa keessaa baasuu yeroodhaaf dhaabuusa beeksisee jira. Gurmuuleen finciltootaa lamaaf mootummaan biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa raafamaa sana cabsuutti wal balaaleffataa jiru. Kadeemsa saraaraa Aleppoo keessaa qooda guddaa qabdu Tarkiin immoo siiviloota achi baasuu dhaabuun kun yeroodhaaf qofa malee namoonni hedduun ammallee achi ba'uu barbaadu jettee jirti. Siiviloota achi baasuun kun yooma akka deebi'ee jalqabamu garuu waan dubbatame hin jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiraa dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfatte irratti tarkaanfii fudhattu ta'uu dubbatanii jiru. Har'a gaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaan Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Yeroo biyyi alaa tokko amanamummaa filannoo biyya keenya irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroof iddoo filannetti tarkaanfiilee kanas ni fudhannaa jiranii jiru. Obaamaan dhaabbanni basaasaa waaltaa Yuunaayitid Isteetsi CIA'n namoonni galmee kompiitaraa namkaaniitti hama malee seenan kanneen hackers jedhaman lammiiwwan Raashiyaa galmee paartii Dimookiraatotaatti seenuu isaanii dubbatee ture. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa Fitih Addis Taayimsiif Faakti jedhamuu ka turee fi oduu dharaa tamsaasuutti himatame kan hidhaan waggaa 3tti muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgan Dassaalany guyyoota 9f maatiinsaa achi buuteessaa dhabanii eega barbaadaa turanii booda har'a bakkuma itti hidhamee ture mooraa hidhaa Zuwaay keessatti argamuusaa dubbatanii jiran. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa. Yeroo har'a jechuu isaatii ganama sa'aatii 4 irratti mana hidhaa sana ga'uusaa kan dubbate obboleessi gaazexeessaa Tamasgan Dassaalany Alaamirroo Dassaalany san booda haala jiru akka jechuudhaan ibsee jira. ሄጄ ነበረ ወደ 4 ሰዓት ከ10 አካባቢ ነው የደረሰ። እሺ አገኘኸው? ከዛ መድረክ ላይ ያለው አትገባም አሉ። Daqiiqaa 5 qofaaf ture kanan isa arge poolisoota 7 yookaan 8 marsamee waan tureef maal akka ta'ee ture gaafachuun hin danda'amne yookaan immoo akkasin ta'e jedhee deebisuu hin dandeenye siin ga'anuun jedhan jechaa turan garuu garaacha koo na dhukkuba ture jedhee natti meera. Harmeen gaazexeessaa Tamasgeen adda Faantaayee Yirdaa waa'een eessa buuteen ilma isaanii mana hidhaa keessaa dhabamuusaaf dhiphatanii akka jiran ibsee Alaamirroon achi booda bilbileen arguu koo itti mee jedhe. Ilmi isaanii yeroo itti hidhamuusaa raawwatee ni kama jedhanii yeroo abdataa jiranitti eessa buuteensaa dhabamuun guddaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgeen eessa akka jiru akka beeksisu jechuudhaan gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n akkasumas gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty Internationaliif kanneen biroo ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Garuu guyyootii 10 dura Tamasgeen mana hidhaa Zuwaay yookaan baatuu keessa hin jiru yeroo jedhamee turetti lakkii achuma jira jechuudhaan bulchaan mana hidhaa federaalaa obbo Gizaachoo Mangistee dubbatanii turan. Erga sanaa as haga har'aatti deebiin gama mootummaan argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jetti Tsiyoon Girmaa.
Afrikaa keessatti pirezidaantiin baroota dheeraaf taayitaarra turuudhaan sadarkaa duraarra jiran Rooberti Mugaabee battalatti taayitaarraa bu'uudhaaf akka karoora hin qabne dubbatanii jiru. Inumaayyuu kanneen akka isaan taayitaa gad lakkisan dubbataa turan miseensota paartii isaanii kazaanuu PF'tti akka gammachuu hin qabne arra jabeessanii dubbatanii jiru Mugaabeen. Maanguddoon umriin 92 kun kan magaalaa Harareerraa gara kibbaatti kiiloomeetira 300 irratti argamtu magaalaa Maasvingo keessatti kora waggaa paartii isaanii ennaa banan kana dubbatan. Paartiin ZANU-PF eenyu Mugaabee bakka bu'a yaada jedhu irratti bakka lamatti addaan qoodamee jira. Murnawwan paartichaa lameen miidiyaa yookaan immoo sabaahimaa hawaasummaa akka feesbuukiif tiwiitariitti gargaaramuudhaan duula warrirratti oofaa jiru jechuudhaan Mugaabeen balaaleffatanii jiran. There has been creeping into our margin a new culture of indiscipline. Aadaa haaraa naamusa dhabinsaatu miseensota as keessa jiraniin geggeessamaa jira. Tuffiif jechoota of tuulummaallee mul'ataa jiraa jiru Mugaabeen. Afaan shoonaatiin kana booda Mugaabee hin jaallannu kanneen jedhanillee jiru. Egaa maal akka ta'u barbaaddu jechuudhaan balaaleffatan. Daangaa Naayijeeriyaaf Kaameruun gidduu eega waggoota 3 as yeroo duraatiif guutummaatti banamee jira. Kun immoo duulli Boko Haram irratti geggeessamu milkaa'uu isaa agarsiisaa jedhama. Naayijeeriyaaf Kaameruuniin bakka bu'uudhaan aangawoonni waa'ee Boko Haram irratti mari'achuudhaan walga'an akka jedhanitti weerara gamtaa humnoota biyyoota lameeniin daangaa qaxxaamuree Boko Haram irratti geggeessamaa tureen haleellaan shororkeessummaa naannoo sana baay'ee gad xiqqaatee jira. Deemsi daangaa biyyoota lameen gidduu banu kabaatii tokkoof geggeessamaa ture milkaa'ee daangichi guutummaatti banamuusaas beeksisanii jiran. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoon boodatti harkifamuu isaatiin walmuddiinsa siyaasaa uumametti furmaata barbaaduuf jecha waldaan kaatolika Roomaa magaalaa Kinshaasaa keessatti araara dubbachiisaa jira. Haasaan araaraa sun ammallee kan magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessamaa jiru yoo ta'u, waldichi kiristaanaa koraa episkooppaalii biyyoolessaa Koongoo jedhamu kun hoogganoota siyaasaa kutaa tokko keessatti walitti fiduun dubbachiisuudhaan milkaa'ina argatee jedhamee jira. Filannoon boodatti harkifamuusaa fi pirezidaanti Joosef Kabiilaa eega yeroon taayitaa isaanii mudde 19 xumurame booda akka itti fufanii biyyattii hoogganan himamuusaatu biyyattii keessatti muddama siyaasaa uume. Haasawaa araaraa ammaan dura geggeessameen gurmuuleen mormitootaa irra hedduun isaanii namni araaricha dubbachiisu mootummaaf looga jechuudhaan itti hirmaachuu didaa turan. Amma yeroo sa'aatiin dhumaa ga'e kanattii fi dhiibbaan hawaasa addunyaatti jabaate kanatti amma deemsa araarichaa madaalawaadha jechuudhaan itti hirmaatan oduun ammaaf qabnu kanuma. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaa Koongireesii Federaalistii Oromootii fi ittaanaan durtaa paartii Madirak Dr. Mararaa Guddinaa torban lamaa fi wayin duratti isa biyya alaatii Finfinneetti deebi'u hidhanii ammallee Finfinneettidha jira. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaani seeri yoo muddamsuu Itoophiyaan baafattee cabsee fidanii jedha. Paartiin isaa immoo seerii baanan akka Dr. Mararaan cabseeyyuu hin jiru jechuun mormiteef. Paarlaamaan Awurooppaalleen hidha Dr. Mararaa tanirratti kalee mootummaa Itoophiyaatii xalayaa barreesse xalayaa kana pirezidaantii paarlaamaa Awurooppaa Maartin Schuulestitti mallatteesse. Akkana jedhe xalayaan kun Dr. Mararaani sadaasa keessa Biraasils dhufe miseensota paarlaamaa Awurooppaallee wal dubbate Itoophiyaatti deebisuun achitti hidhame. Miseensoti paarlaamaa Awurooppaa akka jecha pirezidaantii paarlaamaa isaaniitti hidha Dr. Mararaa tanirratti yaadda'anii akka pirezidaantiin isaanii waan kana quba qabaatu xalayaatti barreessan. Pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa hojjettootii paarlaamaa isaa ambaasaaddara Itoophiyaa ka Biraasils jiruun waan Dr. Mararaa wal gaafannaan warra biyyi nagaa dhuguu waluun wal dubbateef yookaan walitti dhufeef hidhanii jedhanii jedhu. Akkana jedha xalayaan kun paarlaamaan Awurooppaa barreesse. Waldaan isaanii waan nagaa eegumsa mootummaa Itoophiyaa keessi seenuu baatullee Dr. Mararaani waan inni paarlaamaa Awurooppaa wal dubbateef hidhan fakkaatti tunan ammoo waan ta'u malee miti jedha. Pirezidaantiin waldaa Awurooppaa Maartin Schuulz
paarlaamaa Awurooppaa mana dimookiraasii kanamii yaada akka keessatti wal dubbatuu fi wal caqasullee jedha. Yaadi kan ammoo bakka buutota mootummaatii fi paartiilee mormituu irrallee dhageenne caqafne wal dubbanna isanitti wanti ani jabeesse isanitti himuu fedhu tana jechuun dubbata. Xalayaan kunin xalaa pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Toshoomeetii barreessu waldaan kunin. Akkana jedhe xalayaan kunin akka mootummaan keessanii fi paarlaamaan Awurooppaallee wal qarqaar tolchuu fi waan Dr. Mararaa ammaan tan inni keessi jiruu fi waan isaan himatan akka dansaa diidessanii akka nutti himan feenaa jedhe xalayaan paarlaamaan Awurooppaa barreessu kunin. Paarlaamaan Awurooppaa barkum 1952 keessa hojii jalqabe miseensota 751 qaba. Waldaa biyyoota Awurooppaa 28 keessa filata. Waldaan Awurooppaa kun ammaan tan Biriitish keessa bahe malee miseensota 28 qaba. Waggaa 5 pirezidaantii filata. Pirezidaantii amma kana ganna 2 duratti filatan. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii eegii jalqabne daqiiqaa 14 tokkiyaane waan hafe dabarreeti qabdan nu barreessanuu bilbila horn@voanews.com. Qophiittan tu dabarra. Oromiyaa keessatti akka gabaasii paartii mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo jedhutti ammallee nama hedduu hidhuu jiran. Tan irratti tujubeeni ittaanaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilaan Finfinnee dubbiste. Namni hidhamuu jiru kun eessaatti hidhamuu jira jennaani? Iddoo isaanitti hidhamanii iddoo adda addaa godina adda addaa keessatti fakkeenyaaf gara Bulee Horaa irratti hidhamaniiru. Nama baay'eetti hidhame. Namni baay'een manaas baheera. Waliisoo irratti hidhamaniiru. Beddellee irratti namooti keenya hidhamanii iddoo isaanii kan hin beekne jiru. Akkasuma Dambidolloo irratti kan hidhame itti gaafatamaan biiroo keenyaa namni akka Duulaa Maatiyos jedhamus akkasuma Doddoloo irratti hidhamaniiru. Shaashmaannee irratti hidhamaniiru. Arsii jechuudha. Gadaba Saasaa irratti hidhamaniiru. Shaallaa irratti akkasuma hidhamaniiru. Gimbii irratti kan si gaddisiisu Tafarii Baqqaleefaa kan jedhamani. Mana hidhaa poolisiidhaa hamma ammaatti hidhamanii gaaffii malee kan jiran jiru. Akkasumas immoo Horroo Guduruurraa Jimmaa Gennatii irratti Inkoosaa Waaqwayaa kan jedhamu tokko dhaabaa dhufaa immoo abukaattoo nama 287 nama ta'etu dheengadda akka carraa qabamee hidhame. Baay'ee kan nama gaddisiisu immoo Salamoon Nagaash kan jedhamu Amboorraa Waliisoo irratti reebamee caccabee nami gaafatu dhibee akkatti jiram. Nama reebus hin beektu baay'ee rakkisaadha gaa. Amma fakkeenyaaf asuma Finfinnee keessaati. Kutaa Boolee aanaa 13 irraa galgaluma sa'aatiidhuma nyaataa irratti nugusuu dirribaa kan jedhamu fuudhamee iddoon dhaqee wallaalame nama gaafatannes hin dhabne. Gurbaan kun ergi deemee eessa dhaqanii faamiliinis barbaadanii hin dhabanii jiraaf du'eesaa argachuun hin danda'amu. Godinaaleedhuma Oromiyaa mararraati namoonni kan isaan hidhamanii jiran jechuudha. Idduma hundumaatti hidhameera. Nama hidhuu malee nama hiiku hin beektu. Eessatti iyyannaa yommuu jedhanii komaand poostiitti iyyatama jedhu. Komaand poostiin immoo eewu akka ta'e iyyuu hin beekamu achiiti. Rakkisaadhaan nuyi addana jirraa dubbii hiikuudhaaf addana jirra jedhee namitti mul'atu hin jiru. Namoonni kun maaliif hidhamani? Namni waraqaadhuma eenyummaadhuma itti argisiisanii ma dhufanii fuudhanii deemanii hidhuudha malee maaliif hidhamtaa maal ta'e yoo maatiin dhaqee gaafate namitti hin jiru. Himannaan irratti dhiyaate jira namoota hidhaman kana keessaa kan mana murtiitti dhiyaatan jiru? Amma warra mana murtiitti dhiyaatanii kanaan dura jiran falmuudhaaf amma fakkeenyaaf abukaattoon keenya qabameera siin jedhee sitti meera. Faamilii isaaniittiin iyyadhaa jenne yoo iyyattan addanaa fuunee iddoo gara biraatti geessina achirattu karaa afaan keessan qabaatan hin jedhanii jedhan. Kanaaf himannaan irratti dhiyaate hin jiru. Asuma taa'ee nuyi ganamumaa qursiima kana geessuuf nuyi waan guddaadha jedhaniiti nutti bu'u. Eewutti namitti matan hin jiru. Kanaaf seerri biyyaana jira. Seeratu jira jedhee namni hidhame dhaqee seera malee hidhame abaluu attamitti akkas ta'a yoo jette iddoo mana murtii ennaa dhatte komaandi poostiitu beekaasiin jedhu. Komaandi poostiin immoo eessa akka inni jiru eewu akka ta'e gargar baasanii baruudhaaf sabattis mul'atee hojjeta jettee waan ilaalamu hin jiru. Kun rakkina fideera iddoo hundumaati. Komaandi poostiidha kan labsee yeroo hatattamaa kana keessatti itti gaafatamaa ta'e komaandi poostii akka ta'e mootummaan labsee jira.
Komaandi poostiin kun waajjira ofiisaa hin qabu moo lafa isaan jiranis namni hin beeknu eessa eeyuun akka isaan ta'anis hin beeknu naan jettan waajjira hin qabanii komaandi poostiin eessa kan inni jiru gaafachuudhaaf adda baafachuuf yaadii gootanittu. Caasaa qabnaadhani caasaan isaanii adda jira caasaan jiru garuu irratti hojjennaa jirra nuun ganaadha ganaa of qopheessinee waan goonee irratti hojjennaa nama gargar baafnee isa kaan gara mana murtiitti geessinaa isa kaan immoo barumsa laannee fi dabarsinaa nuun jiru. Hamma ammaatti iddoo addanaatti komaan poostiin taa'ee kan hojjeteera kan jedhamu hin jiru. Egaa yoo callumedhanii hamma waanii ta'utti biiroo tokko fudhatanii callumedhanii taa'anii of mul'isuu dhiisanii taa'anii yoo ta'e hin beeku. Hanga ammaatti miseensota keessan meeqa ta'u meeqan mana hidhaa keessa jiran walumaa gala? Amma kanaan dura komaan poostiin akkuma gabaasa godhe irratti nama 11,603 hidhamee jira. Kana caalaadha amma kan jiru. Kana jechuun hin danda'amu miseensi keenya kan nuun deeggaran kan filmaata bara 2007 keessatti qooda fudhatan hundumti isaanii hidhaa jiru. Iddoo adda addaatti. Kaan lafa inni bu'e iyyuu hin beeknu. Amma kanaaf lakkoofsi isaanii kanasiin jechuudha baay'ee nutti ulfaata. Gara 30,000 akkamabii 40,000 akkamabii ta'uu hin danda'a. Mootummaan shororkeessummaatti hidhata qabdu jechuun himata paartilee mormitu isinoo kanarratti maal jettu obbo Mulaatu? Nuyi hamma ammaatti nagaadhaan sochoonaa ilaameedhaan wal bira teenye dubbii hinna malee shororkeessuudhaan nagaa booressuudhaan miti. Kanaaf immoo isaanii fi kan milikkita ta'uu danda'u bara 2006 keessa gara si'achiitti jeequmsi dhufaachuu hin danda'a. Namni amma ka'ee gaaffii inni gaafatu kanas seeraan yommuu ka'ee gaafatu nagaadhaan yommuu ka'ee gaafatu nama nagaadhaan isin gaafatu nagaadhaan gaaffii isaa deebisaa malee loltuu itti ergitanii hin reebinaa loltuu itti ergitanii ragaan akka inni boora'u hin godhinaa jennee kanaan dura dubbataa turreerra. Karaa nagaadhaan deemnaa. Sabi keenyas harka ol qabe nagaa ta'uu isaatti argisiise utuun na deemuu reebama. Kana kan rakkina fiduu danda'e kanaaf nuyi nagaa irratti hundoofne hamma ammaattis nagaa irratti hojjenna malee nagaan boora'ee biyyi badee adeemu miti. Nuyi gara seechiitti biyyi kun biyya ta'ee nagaadhaan iddoon jiraatu saba nagaa akka uumamu kan godhuudha malee sababa nagaa booressu miti. Kanaaf warri kana jedhanii jennee irraa namni fudhata jedhanii yoo jedhan malee hammam beekutti mararaa qabee hamma godaatti. Nuyi nagaa irratti hundoofnee hojjennaa inni. Ittaanaa dura taa'aa Koongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Galatoomiyatis. Komee paartii mormituu biraa dhiyaateef gama mootummaan deebii argachuuf garatti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti bilbilus bilbilli isaaniin ka'u. Haa ta'u malee Dr. Nagariin kana dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessan irratti gaaffii dhaggeeffatoota biraa hidhamuu mormitootaaf deeggartoota isaanii gaazexeessotaaf namoota dhuunfaa ilaalchisee dhiyaatee tureef deebii kennaniiru. Namni tokko akka heera Itiyoophiyaatti hidhamee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Haalli namoonni itti hidhamanii jiran garuu haala suukanneessaa kan farra namoomaatii ka jedhuuf innaa deebisan. ቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች አያያዛቸውን በተመለከተ በሂደት ተጣርቶ የተመለሱ እና ቤተሰቦቻቸው የተቀላቀሉ እንዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ namoonni to'annaa jala oolan akkaataatti qoratamanii yookaan akkaataatti qabamanii jiran gama laaleen deemsa keessa qulqullaa'ee maatii isaaniitiif kan deebi'an kana malees immoo kanneen himannaan irratti dhiyaachuu qabu immoo himannaan irratti dhiyaachaa akka jirudha ragaan ani qabu kan mul'isu. Komaandi poostiinis qaama mootummaa fi kan aangoo heerri kenneef hojiirra oolchu. Kanaaf nu waliin ragaa wal jijjiirra. Namoonni to'annaa jala jiranis sirriitti qabamuu qabu. Namni tokko shakkame jechuun yakkamaadha jechuu miti. Haala kana kan qoratu koreen walabaa waan jiruuf gabaasaa isaanii dhageenyee deebiitti kennina. Dr. Nagarii Leencoo gaaffiif deebii VOA waliin geggeessan irratti uummati dararamaa utuma jiru balleessaan mootummaa gama isaaniin ituun ibsamin yookaan ni haaluu jechuun kan dhaggeeffatoonni gaafataniif akka namanutti mootummaa walitti qabanii sobaadha jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Kana dura aangootti fayyadamanii miidhaa geessisaa akka turan jiraachuu amananii mootummaanis tarkaanfii fudhateeraa ka jedhan Dr. Nagariin aangawoota mootummaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf hojjetaa jirra jedhan. Taama caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootii qophaa'am caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii 5 akka sa'aatii 6tti televezyiiniin Naayil sa'aatiin irdeebina sun irraallee caqasuu dandeettu.
Amma moo yaadi isanii nu caqaftanii bilbilaan nu ergitanii dabarra. VOA Afaan Oromoo qophiin keessan baay'ee nuti toraatee akka gaariin jira. Garuu ammootiyyuu waan obbo Dhiyoo uummata keenya godhaa jirtu guutuu uummata Oromoo biratti gadda guddaa nutti dhagahama. Haayyoo teennaa fi abbootii teenya fichisiisaa akka jirtu kan miidhaan geessu maal ta'a jedha. Obbo Dhiyoon osoo sammuu yaaddee uummata ofiitiif hojjette. Qophiin keessan nutti tola. Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaadha. Ani waqtiin dhaloota kiyyaatis aanaa jaarsooti. Wanni niin jechuu barbaadu irra guddaa mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromooti irratti waan miidhaa gaggeessu jiru. Duraan uummata hidhee jiru irratti uummata irra dhawaarraa falmataa fi akka amati biroosheefaa nama ija bal'aa ijaan nagarree fi hunda miidhaa waan irra gaggeessee jiruuf mootummaan Itoophiyaa miidhaa sanaan uummata irraa maa hin dhaabbanne jechuu barbaanne. Dogoggoraa teeknikaa fakkaata yookaan kompiitariitti nu rakkis fakkaata. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitiin waan hedduurraa caqasuu dandeettaniif televezyiinii Naayil Saatiirraa jechuu kiyya. Gama kaaniin immoo horn@voanews.comiin iimeelii keenya kasan erga teessan irraan nu barreessuu dandeettan. Bilbilii keenya 222 yookaan immoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu eksteenshiiniin jechuu 13 yaadi keessan waan ittiin nu gargaaruu danda'an nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Adatan jennu kompiitariitti hojjechuu jiru fakkaata. Inni shaanii tuttuquutti jira. Akkasitti tanaaf qophiiteen hir'isanii dedeebi'a. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan baay'inaan nuun geechanii saniif galatoomaa isiniin jechaa yaada keessan amma tokko deebisnee sin dhageechisna. Sagantaawwan tibbanaa keessaa hidhamuu Dooktar Mararaa Guddinaa ilaalchisee dhaggeeffatoonni baay'een yaada keessan nuun geechaniittu hidhaaf ajjeechaa waan jiruun dhaabuu yaada jedhutu baay'ata. Yaada nu dhaqqaban keessaa Abdallaa Mahammad hidhaa fi duuti abdii nu murachiisuu jedhe. Abdallaadhaan galatoomi jechaati dhaggeeffatoota keenya kaanis yaada qabdan akka nu biraan geechan si yaadachiisna. Gara yaada hafeetti hoo dabarre gabaasa viidiyoo gama marsariitii fi sabquunnamtii hawaasummaatiin sin biraan geenye waa'ee mucaa xinnoo Afgaanistaan taphataa kubbaa miilaa Meesii jedhamu warri kubbaa jaalattan baay'een beektanii fi jaalattan baay'ee jaalatuu fi isa arguun fedha jechaa ture tokkotu jira. Egaa mucaan sun Murtaaz abjuunsaa dhugoomee Meesiidhaan wal argeeras dhaggeeffatoonni baay'eenis yaada qabdan nu biraan geechaniittu hundumaanuu galatooma jechaati. Yaada kanarratti nu biraan geechan keessaa Abdulkariim Abdurrahmaan Aliyyii anuu qabatamaadhaan argeeraa Murtaazan daa'ima jaalala ispoortii qabu guddaa nama gammachiisa. Simannaan Meesiin godheefis hedduu nama gammachiisa. Rabbi isaa guddisuu jedheeraa Abdulkariim galatoomisiin jenna. Ammas yaada qabdan hunda sagaleedhaan yoonuu kaa'uu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 11 222 225 9942 eksteenshinii 13 lakkoofsa san irra sinii deebi'uudha. Duwwaa 11 222 225 9942 eksteenshinii 13 bilbiltanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeechan. Karaa feesbuukii, tiwiitarii, karaa marsariitii keenyas akkasuma ergaa nu biraan geechaniif galatooma isiniin jenna. Toota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiroo kamiyyuu taanaan yoo filannoo Yuunaayitid Isteets keessa seente irratti kan tarkaanfii fudhatan ta'uu dubbatanii jiran.
har'a gaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaa Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisanii jiru. Yeroo biyya alaa tokko amanamummaa filannoo keenyaa irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroof iddoo filannetti tarkaanficha ni fudhannallee jedhanii jiru. Pireezidaanti Obaamaan qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitii Addis Taayimsiif faakti ka turee fi oduu dharaa tamsaasuutti himatamee kan hidhaan waggaa 3 muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleeny guyyoota 9f maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii ka barbaadaa turan yoo ta'u amma garuu bakkuma itti hidhamaa ture mooraa Ziwaay keessatti argachuu isaanii beeksisanii jiran. Egaa dho'insawwaniif dhukaasaaleen gar tokko magaalaa Siiriyaa lammaffaa Aleppoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa har'a uummata siivilii magaalattii gama bahaa keessaa baasuu yeroof dhaabuusaa beeksisee jira. Gurmuuleen finciltootaa lamaaf mootummaan biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuutti balaaleffataa jiru. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoon boodatti harkifachuusaatiin walmuddiinsa siyaasaa uumametti furmaata barbaaduuf jecha waldaan kaatolika Roomaa magaalaa Kinshaasaa keessatti araara dubbachiisaa jira. Haasaan araaraa sun ammallee kan magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessamaa jiru yoo ta'u waldichi kiristaanaa kora episkooppaalii biyyoolessaa jedhamu kun hoogganoota kutaa tokko keessatti walitti fiduudhaan itti milkaa'ee jedhamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Ayyalam wanni nu har'aaf qabne tanum yaada keessan nu barreessanuu bilbila gam kennaan wiixata walagarraa nagaa keessa boqonnaa dansaa keessa tura sagantaa afaan amaaraa jalqabammaan tana.